mee haalli ture suni kolleejjii yookaan immoo yuunivarsiitii Sillaasee keessatti turtiin keessan achi keessatti fudhatamummaan siin qabdan suni akkam ture chaalenjiin achi ture suni kan Gibxii keessatti gaafa dhufu. Barataan tokko kutaa keessatti na jeeqe maal jedhee saba kana afaan kana akka jaallatamu godhanii hin hojjenne. Waansi namni takka erga cuuphamtee booda ati Oromoon Amaaraadha jechuun iyyuu sirrii miti. Inna chaalenjiin jiru ammallee taanaan chaalenjii guddaatu jiraadha. Ammallee jireenya mi'aa akkati jiraattu kan si taasisu barumsa teewooloojiiti. Unutu waaqadha malee isa miti. Nuti argate egaa. Haala kanaatiin xumuree tan egaa waaqni eeyyama isaa ta'ee kunoo amma Qiddis Sillaasee dhufee barsiisaa jira. Kana fakkaata. Guddaa inni dheeressine guddaa siin galateeffannaa egaati mandara Horroo Guduruu keessatti kaatanii Haramayaa geessanii Wadisoon dhaqxanii Qulqulleettii Sillaasee kolleejjii dhuftanii digirii keessan barattanii gara biyya deemtanii achi immoo hamma kana geessanii dhuftanii ammas jirtu. Guddaa siin galateeffannaa sagalee jireenyaa siin dhageessisu. Egaa kun namoota hubachuu danda'anii fi muuxannoo guddaa achi keessatti maalidha chaalenjiin maalidha qorumsi akkamitti darbanii hawwiin eessa nama ga'uu danda'a. Hawwiin hojiitti yoo jijjiirrame kaayyootti yoo jijjiirrame hin dhiisu yoo jedhan eessan akka nama ga'u akka danda'u isinirraati immoo kun argaatee jirra jireenyaan jechuudha. Guddisnee siin galateeffannaa luba gargaaraa Piroofeesaraa Dassaalany Waggaarii dhugumatti sagalee jireenyaa siin dhageessisu. Amma barumsoota gurguddaa yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee keessatti laachaa jirtu keessattuu barumsa dubbii amantaa barumsa afaan Arabaatiin wal qabatee barumsa muttaa'anii General Church Histories akkasumas barsiisaa jirtu. Hojiiwwan gurguddaadha kan hojjechaa jirtan kan of daruus kan barsiisaa turtanii mee adeemsa achi keessa turtan keessatti egaa yeroo sanatti afaan Oromootiin dubbatanii yeroo keessanitti kolleejjii yookaan immoo yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee barsiisuun chaalenjiin inni qabu qooqa wajjin wal qabatee keessattuu Oromiyaa keessatti barsiisaan dhufeen barsiisa akkuma jedhame akkuma Galiilaa keessatti namni gaariin hin ba'a jedhamaa ture sana waan fakkaatu fakkaata. Mee haalli ture suni kolleejjii yookaan immoo yuunivarsiitii Sillaasee keessatti turtiin keessan achi keessatti fudhatamummaan siin qabdan suni akkam ture chaalenjiin achi ture suni kan Gibxii keessatti gaafa dhufu kolleejjii yookaan immoo yuunivarsiitii Qulqulleettii Sillaasee keessatti akkam ture kan jedhu maal nu qooddu. Galatoomii egaa xiiqiin yookiin immoo morkiin hin jira. Akkuma dhufetti paappaasii eebbisaanii nurraa bulu abbaa Ximootiyoos turanii paappaasiin dura taa'anii yuunivarsiitiin suni isaan na simatanii dhaqeen gaafanii nagaa gaafachuun dhaqee yaa abbaa keenya galatoomaa baradhee dhufeera isinitu na ergee kunoo addan ammoo barumsa kana baradhee dhufeera innaan gammadanii deebitee dhuftee riipoortii gochuun keeyyuu baay'ee ati kan nama galateeffachiisudha. Baay'ee kan galateessiifaa galuu baay'ee nansi kabaja jedhaniiti dookumentii barnoota kee naa kaayi jedhanii achii booda carraasaa waaqayyoo ta'ee achiin galee jechaadha. Gaafan galuu barsiisonni ani waaniin koo beekamtiin yookiin immoo qorannoo fi qo'annaan haniin gaggeesse ancient Ethiopian history wajjiniitiin kan wal qabatu African studies ta'ee kaniin xiyyeeffadhe mana kiristaanaa Itoophiyaa ishee durii keessumaayyuu Itoophiyaa ishee duriiti. Kakuu moofaa keessa kan turte Itoophiyaan eenyudha eessurraa kaatee eessa geessisa jedhamu haala kanaa waan qorachaa turee fi akka qorannoottis egaa barsiisonni immoo waan sanarra jiranii fi comparative theology kan jedhamutu naa kenname yeroo duraaf jechaadha. Isa sana barsiisaan na barsiise achuma ture Dr. Joosii Jaakoob jenna Hindiirraa dhufeera barsiisaa kooti. Ati barsiisaniiru kooptikitti barsiisaniiru. Kooptikitti miti asumatti na barsiisanii jalqaba yeroo as turtan. Gosa barsiisa sana barnoota sana isaaniitu barsiisaa ture. Unuunis barumsa gosni barsiisa kana barnoota kana naaf natti kenname jechuudha. Barsiisii jedhanii natti kennanii
Egaa qophiin hamma danda'u hamma humni koo na danda'e qophaa'een galee barsiisuun eegalee chaalenjoonni turan himaa inni an akkanan jedhama biyya akkasii deemee African Studies akkasii qo'adheen dhufeera jedhee tan hime barattootatti. Barataan tokko kutaa keessatti na jeeqe maal jedhee ergan akkas jedhee kutaa lama immoo sadaffaa galee jiruuti ati eenyu maal barattee naan jedhe. Barataan. Tole. Itti meera. Ani egaa ani homaan ciicannes ani isumaaf hin galle taata jedheetanii ani akkanan jedhama barumsa akkasiin baradhee dhufe jennaani. Yaa Dooktar isinii kan barattani comparative theology miti African Studies dha. Nu barsiisuu hin dandeessanii. Barataadha kun. Jedhe. Egaa ani hin danda'u barumsaa naanna ramadeera. Ani siin hin dhaga'u. Garuu yaada hunduma keessan yoo ta'e immoo dhiyaadhaati. Nuti comparative theology PhD kan qabatu nu barsiisuu qaba malee ati nu barsiistuu hin qabdu. Amma dhaqanii iyyatanii anis nan iyyadhe dhumarratti egaa ijoolleen akkamitti akkas jettu. Barataadha sinii akkamitti abbaan Ximootiyoos maal jedhanii ijoollee kana mucaa kana waamaniiti akkamitti dooktara akkasiin jechuu barbaadde ati beekumsa maara qabda. Tasgabbooftee barattamoo si ariibaa jedhanii filannoo lamaan keessa lamatti kennan. Sanaa booda ijoolleen dhufanii dhiifatama na gaafatanii anis barumsa kootti fufee waggaa 3 moo waggaa 4 barsiise subjectii kana. Sanaa booda gara heritage kan jedhamus barsiiseera. Heritage irraa gara patrolojiitti kaniin dhufe boodadha. Chiimmoo general research history hundumaa jedhee itti fufaa jechaadha. Kana akkuma jette kana Oromoo ta'uun namoota tokkoof akka abaarsaatti ilaalu namoonni maaliif akka ta'e walii isaa hin beeku. Hin sodaatu walitti lammaduu hin barbaadanii itti baruu hin barbaadanii wanta akka isaan balleessuuf waan dhufe isaanitti akka kan fakkaatus jira. Waatu jira garuu mee Profeesar wanti rakkoon duubaa jiru kana akka inni wal cinii nu taasisu maaltu jira duuba isaatti maal ilaalcha akkamiidha? Ilaalchichi maa inni egaa warra abbaa siyaasaas haa ta'u saba kana afaan kana akka jaallatamu godhanii hin hojjenne akka duubatta fa'a ari'aa gorra'aa balleessa han jedhamutu kan akka kanaatu irra jira. Abbaan amantaa tokko garuu Profeesar asirratti jijjiiree nama isaa ajjeesaa ta'es shiftaa ta'es maal jedhis mana kiristaanatti fidee meelchee qajeelchee naalchisee deebisuu qabamoo akkuma jibbametti haqamee taa'uu qaba kan jedhu siyaasa wajjin akkamitti tokko ta'ee akkamitti walitti walooma siyaasa wajjin akkamitti waloomu isa mormina manuti amma nu jechaa jirru afaan meeshaadha. An Oromoos ta'e kan Amaaraas haa ta'u afaan itti tajaajiluu fi kan uumame. Barbaadanii miti Oromoo kan taatan barbaadanii miti Amaara kan ta'an immoo isa sanan maga regardless of qomoo otoon ilaalin dhalli namaa bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin kan uumame isa jedhamu hin irraanfata namni keenya. Waansi namni takka erga cuuphamtee booda ati Oromoodha Amaaraadha jechuun iyyuu sirrii miti. Afaan ati dubbattuuf isarratti hundaa'anii siin labalii gochuun siruma orkaadha. Madaalli keessa iyyuu hin galu. Galuu hin qabu ture. Amma garuu dubbiin kun akkas ta'eeti bakkuma deemnetti amma kana fudhantamni keenya badaa miti. Ani dhugaa dubbachuuf Dooktara Mazgabuu Associate Professoriidha isaan. Isaan wajjiniitiin takkuma galle ani da'umti sabiseera tokko isaan dursa. Fudhatamni isaan qabanii fudhatamni ani qabu lafaaf samiidha. Kana garuu egaa ani maaliif akkas ta'e yoo jette ilaalcha namaati malee ani haadha kan taate koptik irratti baradheen dhufe. Kunoo
Malee hambiraa ani kan protestaantiis miti kaatolikiis miti. Manni barumsaa baradhee dhufe jecha. Garuu fudhatamni jiru ilaalchi jiru badaa 100% kan gammachiisu miti. Egaa wal'aansoo waan ta'eef ani mana bataksaanaa kana nan barbaada. Yoon arrabsite illee hin dhiisu. Akkamitti kaayyoon qaba. Waan sinii galee jira sin. Hanjettu jechuu dandeessa ati ani kiristaanadha. Kiristaana ta'uus nan barbaada. Kiristaana ta'uun immoo ulfaataadha. Jireenyaan itti argisiistee namarratti dabalame. Kiristinaan yeroo namarratti dabalamu waan ulfaataadha. Isa kana egaa akkuma biyyaattiyyuu inni kun akka gaaffiiti. Dhuguma kiristaan jira, kiristaanonni jiru moo Itoophiyaa hin jiru moo maqaatu jira. Isa jedhamu egaa waaqatu beekan. Inna chaalenjiin jiru ammallee taanaan chaalenjii guddaatu jiraadha. Ammallee egaa isa keessaa dhiisneeti amma kanaa yoo dubbanne chaalenjiin hin gaa'een yaada. Haa ta'u guddaa galatoomaa ulfaadhaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Egaa amma qormaanni kun hundumtuu darbee har'as isin jirtu. Har'as kunuu gargaaraa piroofeesaraa taatanii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa tajaajilaa jirtu. Keessattuu qooqa afaan Arabaas barattanii dhuftaniitu. Qooqni isiniif walii galteedha. Wala baruudha. Waaqayyos kan laate qooqan akka tajaajiluudha. Meeshaan jalqaba Kiristoos laate biyya lafaarratti baraka kwaaraa keessatti qooqadha meeshaan jalqaba laatan. Dhaqaatii barsiisaa, saba koo taasisaa, cuuphaa jedhee kan laate addunyaatti kan erge qooqa kenneefiitidha. Kanaaf qooqni bakka itti wal qoqqoodan osoo hin ta'in bakka itti tokko ta'an, bakka itti kan bade ittiin deebisan, bakka itti kan dogoggore ittiin sirreessan, bakka itti kan dukkana keessa jiru ittiin ibsanidha. Kanaan waan biraan qabu. Kanumaaf kennames. Meeqa amma haalli amma siyaasni jiru kuni amantummaan beekumsa akka jedhanitti beekumsa yookaan immoo jireenyi kiristaanummaa keessatti aangoon amantaadhaaf kenname sun akka nyaachaa buddeenaatti malee akka abbummaa waaqayyootti amantaadhaan nama guddisuu kan jedhu waanuma gaaffii keessa nama jiru fakkaata. Dhaloota ammaa keessattis isin barsiisaa teooloojiiti. Teooloojiin immoo waa'ee dubbii waaqayyooti. Waa'een dubbii waaqayyoo immoo kan waaqayyootti nama geessudha. Addunyaa keessatti baasee kan waaqayyo nama taasisee addunyummaa sana waaqummaadhaan ittiin to'atanidha. Garuu dhaloonni ammaa gargaaraa piroofeesaraa luba Dooktor luba Dassaaleny Waggaariin beekumsii fi amantaan madaaliin amma dhaloonni amma keessa jiru kun dhuguma kan wal bite fakkaata. Beekumsi amantaa ta'een jiru mee akkamitti ilaaltanii wantoonni sirreeffamuu qaban as keessatti akkamitti adeemuu kan qaban kan jedhu akkamitti ilaalla haala amma jirtaniin haala geggeessa jirtaniin barsiisaa jirtaniin hubannaan isin ortodoksummaa keessatti qabdanii fi addunyaan warri teoloojii barate mataan isaayyuu beekumsa amantaa caalchiseen jiru moo dhuguma amantaatu beekumsaan to'atamaa jira kan jedhu sana maal hubattanii maal nu qooddus? Galatoomi gaaffii bareedaadha. Amantaa fi barumsi teoloojii fi beekumsi maadha walitti dhufeenyi isaanii hariiroon isaanii isa jedhamu kuni gaaffii hundumaati. Gaaffii hundumaati. Tokko tokkos walitti araarsee deema tokko tokko immoo wal lolsiisee deema. Waan adda addaatu jira. Amma gamaa inni barumsi teoloojii akkuma beekamu akkuma atis jette kuni amala waaqayyooti barsiisa. Waaqayyo eenyudha? Waaqni eenyudha? Waaqni immoo dhugaadha mitiire? Dhugaa barbaachadha. Dhugaa warri filoosoferoonni warri reason based warri ta'anis dhuguma barbaadu. Dhugaan immoo waaqadha. Akkuma wangeelli dubbate jechaadha. Waaqni maal barbaada? Erga waaqummaa isaa bartee booda maal barbaada? Anarraamu maal barbaada? Maaltu isa gammachiisa? Maal loon hojjedhe waaqayyo na jaallata? Isa jedhamu waan akka kanaa kan dubbatudha. Kan biraa immoo maalummaa jireenyaa ni deebisa. Maal eenyu ani? Eenyuun na fide? Eessan deema? Maaliifan biyya kanarra jiraadha? Lafa kanarra maafan dhufe? Isa jedhu deebii kan kennu guutummaa guutuutti
barnoota amantaati. Dhugaadha. Warri kaan gaafataniiti deebisuu dadhabu. Ufumaa gaafatanii deebisuu dadhabu. Teewooloojiin garuu ni deebisa. Ati bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin kan uumamte uumamaa ol uumama akka to'attu akka bulchitu kan si uume waaqayyo kabajee kan si uumedha. Ofiin fakkeesse. Of fakkeesse kan si uumedha. Kitaaba qulqulluu sirriitti gadi fageenyaan egaa kakuu duriif kakuu haalaa barnoota abbootii isuma paatrooloojiin kanallee waliin qabatee kan sirriitti gadi fageenyaan kan eerudha. Amantaan egaa amantaa barachuun yaadota yookiin immoo maqoota maqaa amantaadhaan kan dhaabbataniiru jiru miti dhaabbileen amantaa isaanirree addaan baastee akka bartu kan si taasisuudhas immoo kan biraa immoo inni qulqullummaan karaa argamu kan barattudha amantaan. Kan gara waaqayyootti guddattu. Kan gara waaqayyoo si geessisudha qulqulluu taatee hannarraa bunnarraa malaamaltummaarraa kan si eegudha. Egaa inni naamusa jennee dubbachuu dandeenya waan abboonni kurnanii sana hundumaa cuunfinee jechuudha. Egaa kurnaniif ja'an kana waliin kan si barsiisudha. Kanaafuu jireenya mi'aa akkati jiraattu kan si taasisu barumsa teewooloojiiti. Inni barumsi filosoofii yookiin immoo reason based kun immoo maadha barbaada namni qorannoorraa bu'aa kan qoratame yoo ta'e malee dhugaan hin jiru jedhannis. Waan ijaan argine mirkaneeffannu malee. Miira keenya shananiin kan mirkaneessine malee hin ta'u. Dhugaan hin jiru sana. Hin jiru si. Amma isa sana immoo nuti faalaasii maal fida kuni han arginu han agarru han dhageenyu bichaa miti dhugaan isarra darba. Fakkeenyaaf waaqayyo dhalli namaa arguu hin danda'u jenna. Waaqayyo hin argamu. Waaqayyo hin qabamu. Maaliif ulfaataadha? Waaqayyo sammuu keenyaatiinis immoo goolabuu hin dandeenyu. Sana goolamne taanaan waaqummaan isaa maalidha? Unutu waaqadha malee isa miti. Nuti argate egaa. Kanaaf namni na arguu hin danda'u yoo na argiten duuta jedhee gooftaan. Museedhaan dubbateera. Kana jechuun maadha? Waaqummaa isaatu guddaadha. Incomprehensible jedhu Ingiliffaadhaan. Kan hin goolabamne, kan irra hin gahamnedha. Isa sana immoo jarri warra abbaa riizinoota, warra abbaa sababumaan irra gahuu dandeenya. Lakkisaa dhiisaa hin geessanii, hin dandeessanidha. Adda addummaan keenya kanadha. Kanaaf dhageenye amma nuti amma tufiiti jennamitti darbii darboo abbootiin keenya nuu kennaniin addunyaan akkasitti dhufte addunyaan kana fakkaatti dhumni ishees akkasii dhufaatiin ishee akkasii namni akkasii uumamni akkasii jennee yeroo itti odeessinu yoo waanii goone malee yoo laaboraatoorii keessa gashine malee laaboraatoorii keessa kan galee qofaatu dhugaadha isa jedhamutu inni egaa beekumsi isaanii murtaa'aadha. Kanaafidha. Kanaaf dhugaarra gahuu kan hin dandeenye isaan kanaafidha. Karaa beekumsaa qofa deemanii beekumsa addunyaatiin qo'annee geenyee arginee mirkaneeffannee waaqummaan isaa kana to'annaa keenyaan argame yoo jennee jedhanidha kan yaadamu. Amantaa egaa amantichi kun nuti barumsa amantaa jechuun han nuti barannu waaqa wajjin jiraachuufi. Waaqa wajjin jiraachuudhaaf. Dhumni isaa barumsa beekaa isa jedhamu barbaadatoon ta'een waaqa argannee waaqa wajjin wal simannee waaqa wajjin tokko taanee waaqa wajjiniin araaramnee tokko taanee jiraachuudha. Tole jennee ajajamnee eebba biyya lafaas nyaannee kan mootummaas dhaaluudha. Ortodoksummaan dhumni ishee kan barumsa ortodoksii teewooloojii. Namoonni tokko liqaawuntii ta'aniiti. Liqaawuntii kan jennu beekaa hayyuu ta'aniiti. Hin xoomani, hin sagadani. Namaaf kennaa hin kennani. Warra rakkate hin gargaarani.
garuu hayyuudha. Hayyuudha. Beekaa amantaa jedhamu. Kuni gonkuma dogoggora. Dogoggora. Kan beektu sana yoo jiruutti jijjiirte malee kiristaanayyuu miti ati. Beekumsas miti kun. Beekumsumayyuu miti. Beekaas miti kun. Beekaa egaa durseen beekumsaa waaqayyo sodaachuudha. Dursaa wanti hundumaa waaqayyoon sodaachuudha. Kan hunduma dursu waaqa sodaachuudha. Waaqayyoon utoon sodaatiin beekumsan qaba jechuun gonkuma hin danda'amu. Waan kana ta'eef amma barumsa falaasfaa, barumsa saayintistoota waan adda addaarra kan jiranii amma isaan dhufanii dhaqanii girgiddaa wajjiniiti walitti bu'aniiti. Amma gara amantaatti dhufaa jiru waa'ee achirraati immoo du'aa galaaf jira. Amma reefuudha gara amantaatti deebi'aa jiru. Akka isaan hin baasne karaan suni amma nu waa'ee amanuutti odeessaa jirru, waa'ee nuti barsiisaa jirru, waa'ee amantaa mirkaneessaa jiru. Amma dhumarratti. Dhugumatti gaafa deebi'aa dhufan amantiitti galu manni isaanii mana amantaa keessa sagalaa gara lubbuu isaaniitti yeroo deebi'anii yeroo qalbeeffatanii lakkaa dhugaan jira mana kanaa. Manaadha. Keessumaayyuu mana Ortodoksii Itoophiyaa Tawaahidoo kana keessa barumsi jallaan hin jiru. Barumsa abbootiin keenya nuu qixeessanii sirriitti nu kaa'aniiru. Naamusumatu nu jalaa badee malee waa'ee barumsa rakkina hin qabu. Wanti hundumtuu qophaa'ee jira. Akkaataa itti nyaanuu dadhabne wallaallee nuti. Akka itti jiraachuu dadhabne. Itti jiraachuutu dadhabe. Kanaaf beekumsi booda kan dhufudha. Amantiin uumamadha. Amantiin yeroo nuti uumamnu kan nuu kennamedha. Malee dhalli namaa kan kalaqu miti. Kalaqa miti. Kalaqa taanaani nama hojiin dhala namaa hojii harkee ta'a. Inni immoo waaqa tolfamaa jenna. Achitti nama keessa. Isas kanaaf egaa amantaan yeroo tokkos wal simatu, yeroo tokkos wal dhiitu. Walii garan qabu, waliin galles baay'ee jira. Karaan isaanii karaa adda addaati. Adeemsicha Profeesar asirratti maal gaafachuun barbaade adeemsicha sanatu sirreeffamuu dadhabe malee yaa'ii beekumsaa amantaadhaa jala ba'uu danda'a yookaan immoo dibaabee amantaadhaa jalaatii ba'ee karaa kun deemachuu hin danda'a. Maaliif abbaadha amantaan maaliif kan hojiin ittiin uumamnettaniittu hojiin beekumsi immoo kalaqa nuti guddachaa deemnu muuxannoo nuti argachaa deemnudha. Muuxannoon sun immoo ilmadha amantaadhaaf ilmoodha malee abbaa ta'uu hin danda'u eessayyuu ga'ee kan jedhu sana nu qabanneen ala daandii dogoggoraatiin yoo deemne hin barbaadu abbaa koo yoo jenneen alatti sana jalaatii ba'uu hin dandeenya. Hin danda'amu. Isa dhagaa waan itti aniin odeessuu barbaade faallaan isaanii iyyuu hin baay'ata. Kanumti amantaa fi riizinii kuni faallaa isaaniitu baay'ata. Amantaani waaqni lafaaf samii uume jedhamta. Addunyaa duras jira fudhadhu. Amantaadha. Kana yoo laaboraatoorii keessa gashe malee hin jettu. Hin jettu akkamitti hin jedhamu. Een dhageessa. Amanuun dhaga'uurraa dhufaa jedhamti qulqullichi Paawuloos. Sagalee dhaga'uun immoo maadha? Dubbii waaqayyooti. Waaqayyooti. Kanadha amantaan. Xumura. Falaasamni immoo qorannoo qabatamaa irratti yoo qabatamaa ta'e malee hin ta'u. Dhugaanis hin ta'u anis hin dhaga'u. Kanaafidha dhageetti dhabeeti gurra isaa duuchee jaarraa kana hundumaa otoo hin dhaga'iin hanafe jecha. Kan gammachuu dhaga'iin kan jiraachaa jiru. Ammayyee. Amantiin egaa kan xiyyeeffatu hafuurawwaa yookiin immoo waa'ee jireenyummaa waaqayyooti jenneerra arjummaa isaarratti gaarummaa isaarratti kan xiyyeeffatudha. Amantaan egaa waa'ee amala waaqayyoo ni dubbata jenneerra. Falaasamni garuu sababa yookiin immoo riizinii gaaffilee saayinsii fi qorannoo qabatamaa irratti kan hundaa'edha. Kanaaf amantaatu dursaa inni nuti. Amantaan inni dursaa
amantaan uumama jenna. Falaasamni garuu amantaa sana sirriitti akka ibsannuuf nu gargaaruu danda'a. Akka meeshaatti. Achi keessa nama galchuudha. Kuni ammagaa amantaan gowwummaa miti. Kuni maaliif akkas ta'e jechuun gaaffii akkasii akka ati waan qabatte sana cimsattee akka qabattuuf si gargaara. Gaaffii gaafachuudha miti filosoofii. WH question kan jedhamu jiru isaaniin fayyadamtee gaaffii gaafatta ni barta. Ni barta sin bartus. Han bartus barta ani biran gayamnis jira. Inni sun akka meeshaatti fayyadamuu ni danda'a. Garuu dhumni falaasamaa dhumni amantii falaasama ta'uu qabu. Hin danda'amus. Nama geessu. Isa sanadha. Isarraatti namni of qusachuu qaba. Falaasama filosoofii barachuu danda'u. Loojikiis waan akka kana jedhamu hunduma barachuu danda'u. Garuu amantaa wajjinitiin yeroo isaan jalaa dhiisuu qabu. Kanaaf amantaa filosoofiin falaasamni kalaqa sammuu namaati. Namni immoo hir'ina qabaadha. Han jechaa jirru ammate yaadi ati yaaddu. Ani yaadeera dhiisuu danda'a beektaa. Yeroo yaadu immoo yaada kee kana si jalaa fashaleessuu nan danda'a. Mitiire? Disproof gochaati balleessaa. Wal balleessaa adeema. Kanaaf sirrii miti wal qixa miti. Kanadha. Kitaabni qulqulluu bara 1200 ol rakkaa'e miti waggaa. Isumatu har'as Muusee jenna kaleessas Muusee jecha ture. Dhaloonni dhufus akkasuma jenna. Sagaleen suni waan dhugaa sagalee waaqaa waan ta'eef yeroon jijjiiruu dide. Yeroonis kan jijjiiramus miti. Han dubbatame immoo sirriidha. Taateen ta'aa jiru kun immoo takkallee kitaaba qulqulluutti kan dubbatame kan hin taane hin jiru. Kaleessas ta'eera, har'as ta'aa jira, borus isumadha. Kanaaf amma takka namoonni reason based ta'anii maaliif akka uumaman waliin waan hin beekneef saala isaanii jijjiiru. Ofiyyuun argan. Ani dubartii ta'uun barbaadu dhiiran ta'uu barbaada siin jedhu. Kun amma fayyummaa miti. Kun fayyaa ta'uu miti. Amma waan akka kanaa keessa si jalaa galu beektaa. Deemanii achi nama ga'a. Naamusa safuu an jennu qabnamee safuu hin beekan. Ammaga safuu beekti bataksaan amantaan waa'ee safuu odeessa. Tokko dubaniitii yookiin immoo haadha mana tokko qabaachuu qabdaa siin jedhe. 2-3 hin deemiinii. Hin dandeessu sirnas miti. Kitaabni qulqulluu immoo warra miidhamanii warra duubatti dabaan dadhabaa gargaarii isaaniin yoo ilaalta malee ana wajjin deemuu hin dandeessu siin. Amantaan akkas jedha. Kanaaf kun immoo akka gowwummaatti ilaala. Maaliif warra kana wajjin rakkataa? The fittest can survive. Isa jedhamu waan hordofaniif faallaan jiru baay'eedha. Hamma tokko garuu wal simannaanis hin jiru jechuun dandeenya. Asuma keessatti mee Qaasis Profeesar hin jiru manuma keenya keessatti warra nuti amma barannee teoloojii barachaa jiru kuni amantummaa irratti xiyyeeffannoo kenneet ka'aa jiramoo beekumsa bu'uureffatee amantaa ittiin baruudhaaf amantaa keessa jiraachuudhaaf itti uwwisee yookaan immoo jirami fakkeessee beekumsaan mindaashee maalishee mana kiristaanaa akka abbootiin kaleessa kan turan sanan jiraachaa jiramoo haalli amma jiru kun dhaloonni amma teoloojii barachaa jiru kun beekumsaaf bakka kennemoo amantaadhaan bakka kenneet beekumsa sana ittiin argachaa jiramoo beekumsa irra dhaabbateet amantaa qabachuu barbaada kan jedhu sun dogoggorri wayiin jiru as keessatti akkamitti hubanne kan jedhu naa guduun filme. Baay'ee gaaffii ulfaataa kaaste amma han jiru akkuma jenne hayyoonni jiru. Hayyoonni kun amantaa kana kan barbaadan maallaqaafi. Kanaaf beekumsaa fi jechuudha amantaa bira sin geessu. Beekumsicha kana maallaqatti argachuufidha barbaadu. Malee jireenya samii sana maallaqa argataniiti. Kanaafidha amantii isaaniitti jabaa waan hin taaneef
akkuma gogaa akka uffataatti kana keessi isaanii waaqan amanu waaqaan hin bulanii safuu hin beekani. Safuu beeku garuu itti fayyadamuu hin barbaadan. Maqaa qabu. Nama dhiibu miindaa namaa malaamaltummaa fudhatu. Malaamaltummaa abbootii ta'anii hayyoota ta'anii otoo mana kiristaanaa hooggananii dafqa namaa barbaadu. Kun immoo kana jechuun waaqa lamaa gooftaa lamaa fi buluu hin dandeessanii jedhe gooftaan. Maaliif akkas jedhe? Humni qarshii amma akka ta'e gooftaan nu caalaa beeka. Ofiin madaalchiseedhaan. Kanaaf keessumayyuu amma yeroo ammaa kana qarshiin yoo jira ta'e rakkinni hin qabu. Ati amantii keessa jiruu dandeessa. Qarshii qabaannaan. Ati amantii kee jijjiirteetta garuu ortodoksii jedhamta. Keessi kee hin jiru. Waaqa ganteetta. Hoolaa gogaa yeeyyii uffatee jechuudha. Hoolaa yeeyyii taanee jirra. Maqaa kiristaanummaatiin nyaachaa jirra. Maqaa bataksana keenya maqaa abbootii keenyaatiin midhaan nyaachaa jirra malee nuti nama amantaa jedhamuuf hin ulfaata. Eessaan nu ga'a kun? Dhaqee kunoo amma ganu boolla dacheen biyyoo nu nyaachisaa jira. Amma dhumni isaa waaqni immoo keessa laphee namaa beektame. Laphee qorata waaqayyo. Waaqni ni beeka. Amma nuti hayyoonni amma jiranii inni beekaadha. Akka jedhamuudha barbaadu baay'ee wayii. Maqaa ofii barbaadu malee. Maqaa waaqa dhoksanii ofii isaanii of mul'isu. Barsiisaa akkasii. Akkas ta'e maqaa isaanii maqaa isaanii tolfachaa jiru. Waltajjii guguddaa irratti barsiisaa akkasii kan ta'e barsiisaa akkasii. Isinii barsiisaa ofiin jedhiinaa jedhe wangeelli miire. Kan akkasii koo jireenyaan argisiisaadha. Jireenyaan argisiisaadha malee nama ofitti qabaatee duukaa bu'oota godhaa. Isin immoo akka gooftaa ta'aa miti. Amma gooftaa ta'uu, siin to'achuu, obboleessa kee hacuucuu, maqaan kee bahee maqaa obboleessa kee dhoksuu. Kuni kiristinnaa miti. Kun immoo waaqayyoon dhoksuu. Hin turres waaqa otoo namni waaqa sodaate, ollaa isaa sodaate, obboleessa isaa sodaate, abbaa isaa sodaate, haadha isaa biyya isaa jaallata. Namni waaqa sodaatu. Amma waaqa akkuma jenne akkuma yeeyyii kana yeeyyii taaneeti ofii keenya qodaa kiristinnaa uffanneeti gogaa walitti uffanne irratti mana jaarranna garaa keenya guuttanna jireenya biyya lafaarra kan jiru isatti fayyadamaa jirra. Inni samii irraanfatameera. Kanaaf egaa hamminni namni amma hammina akka qulqullummaatti ilaaleeramu. Mirkaneeffateera qulqullummaa. Nama ajjeesuun, nama arrabsuun, nama hamachuun safuu miti. Sagaagaluun safuu miti. Hoomaa miti. Sagaagaluu otoo hin ta'in aan uume waaqatu sii uume kan hojjechuu dandeessaa siin jedha. Dhugoomseera jechuudha. Illuminaati warri jedhu kun amma. Dhugoomfatanii dhugaaf sobatu wal xaxeera. Sobdoonni dhugaa fakkaatanii dhugaa fakkeessanii warra itti jiraatanidha barra amma jiru kun jechaadha. Kiristinnaan badee barbadaa'ee laphee namaa keessaa haqamee gara uummataatti kan galedha. Maqaa garuu qabdaa duuteetta kan jedhu mul'ate waan gubbaarratti barreeffame. Isa waan akkasiiti. Kanaaf beekumsi nama hin fayyisu. Hin fayyisu. Hin fayyisnes. Amantiidhaa fi hojii gaariidhaanidha itti fayyitu malee beekumsumayyuu gad of qabuutiinidha baruu qabda. Barsiisaan nuti kan ani amma beekumsa kan sirraan fudhanne kan obboleessa koorraan fudhanne beekumsa maalan qaban. Akkuma abbootiin mana kiristaanaa akkuma odeessan jechaadha. Kan nuti barsiisota keenyarraa kan hin fudhanne informationii hin qabne. Kan keenya kan ta'e hin qabne. Hundumtuu kan fudhannedha. Kan hin fudhanne kamtu jira dhe qulqulluun Phaawulos kanatti hin fudhanne kamtu jira. Maal kun kan nama boonsisu. Kan ofitti boontuu qabdati nama ta'uu keetti.
dafqa keetiin jiraattee otoon hatiin otoon sagaagaliin yoo jiraatta ta'e ati nama. Amantaanis kan jedhu immoo isadha. Kan. Amantaan dhugaanis isadha. Guddisni isin galateeffannaa.